Walwaraanaan affeeranii osoo hin argamin hafan. Biyyoonni arfan haalli Sudaan hammaachaa deemutti yaaddaanii humna eeggataa Sudaanitti duulchisuu irratti mariin akka gaggeeffamu dhaamaniiru. Galaana Balaayi. Miseensonni IGAD afur dhimma Sudaaniif fala barbaaduuf har'a adoolessa 10 bara 2023 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee keessatti marii gaggeessaniiru. Biyyoonni arfan Keeniyaa, Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa fi Jibuutiidha. Marii kana kan hoogganan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Saamo'ee Ruuto yoo ta'an, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad, barreessaa olaanaan IGAD Warqinaa Gabayyoo, ministeerri Hajaa Alaa Jibuutii Mahammad Ali Yuusuf, ergamaan addaa Sudaan Benjamin Bolmel argamaniiru. Yaa'iin erga ebila darbee waraanaan hunkuramaa jirtu dhimma Sudaan irratti xiyyeeffate kun humnootni wal waraanan akka argaman affeerus qaamoleen lamaanuu marii kana irratti hin argamne. IGAD ibsa galgala kana baaseen argamuu dhabuu isaaniitti gaabbuu beeksiseera. Gaazexaan Sudaan Tribune jedhamu akka gabaasetti ajajaan waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan marii Finfinneetti gaggeeffamu irratti isaanis ta'e bakka bu'aa isaaniin akka hin argamne ibsaniiru. Sababni dhiyeessanis pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon duree humna addaatiin walitti dhiyeenya qabu ka jedhudha. Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoon ammaan tana dura taa'aa IGAD yoo ta'an himannaa loogii irratti ka'u kana amma dura balaaleffataniiru. Mariin biyyoota afurii IGAD kun waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamu dhiibbaa qaqqabsiisaa jiruun hedduu yaadda'uu ka ibse yeroo ta'u, waraanni kun kan hammaachaa jiru giddu seentummaa qaamolee alaatiinis akka ta'e eereera. Yaa'iin jalqabaa garee biyyoota afurii IGAD kun karaa waraanaa rakkoon furamu kamuu akka hin jirre ka addeesse yoo ta'u, qaamoleen waraanatti jiran lamaanuu haal duree malee waraana dhaabuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Waraana kana tasgabbeessuuf humni eeggataa biyyoota ba'a Afrikaa East Africa Standby Force walgahii gaggeessee barbaachisummaa humna kana garasitti duulchisuu irratti akka mari'atus dhaamaniiru. Barbaachisummaan humna kana duulchisuu nageenya uummataa eeguu fi deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf haala mijeessuuf akka ta'es ibsichi beeksisee jira. Yaa'ii IGAD kanaan cinaatti olloonni Sudaan kamisa dhuftus dhimmuma tasgabbii Sudaan deebisuu irratti Masriitti yaa'ii biraa gaggeessuuf jedhu. Waraanni Sudaan ebla darbee humna dafee qaqqabaa biyyatti Rapid Support Force fi raayyaa ittisaa biyyattii gidduutti eegale hanga ammaa lammiilee miliyoona 3 ta'an qeerraa kan buqqise yeroo ta'u 600,000 akka ta'an daangaa qaxxaamuratti. Miseensonni caffee Oromiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaaf gaaffii dhiyeessan keessaa dhimmi nageenyaa isa ijoo ture. Yaa'ii kana irratti kan hirmaatan miseensi caffee Shawaa Kaabaarraa dhufan adde Masarat Biraanuu godinichatti namoonni butamanii maallaqa kaffalaa akka jiran kaasuudhaan rakkoon nageenyaa guddaan jiraachuu dubbatan. Akka godina Salaaleetitti keessumattuyyuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimmoonni xiyyeeffannoo guddaa itti kenname laallamuu qaban jedhee kaasuu danda'u. Godinni Salaalee rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira kallattii lamaan. Tokkoffaan karaa keessatiin karaa biraatiin immoo naannoon ollaa keenya daangeessuuf finxaaleeyyiiwwanii wal qabate guyyaa guyyaadhaan hawaasni keenya keessumattuyyuu aanoleewwan 10 naannoo 3tiin daangeffamanii kan jiran jechuudha. Hawaasni keenya guyyaa guyyaadhaan butamuun maallaqa gaafachuun maallaqa kennameetillee hawaasni keenya bakka itti ajjeefamaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kana dura aanoleewwan 5 keessatti rakkoo nageenya hammaataa kan ture amma aanoleewwan hunda keessatti babal'achuu danda'amee jira. Miseensi caffee Oromiyaa biraan obbo Daadhii Daddachaa jedhaman Gujii keessatti hidhattoonni daldala albuudaa warqee irratti hirmaachuu hanga iskaavaataraan albuuda baasutti ga'uudha dubbatan. Albuuda Gujii keessaa uummata Oromootiif misoomsuu qaba. Baay'ee naannoo sanitti hojjetamuu qaba. Ejjennoo wal fakkaataanis dhufuu qaba. Rakkoon kontorbaandii naannoo san jiru hamaan jira. Kennaa miti kan Gambeellaa kan Beeshaangul dhufee Gujii keessa gurgurama. Walamaan akka dhama dhuunfaatti taajabbiin ani qabu naannoo kana tokko rakkoo nageenyaati. Rakkoon nageenyaa walamaan madda. Daldala kontorbaandii qaamni mootummaas keessa jira, humni hidhatee baddaa jirus keessa jira. Kun infala argachuu qaba. Qaamni hidhate naannoo sanitti akka iskaavaaterii warqii qotatu qabeera. Humni kun dhaamee naannoo sanii bahuu danda'u qaba. Wanni kun sirraa taanaan daldaltoota naannoo sanii seera ala gara Keeniyaatti ergan karaa kamiin iyyuu to'achuu ni danda'a. Gosa qabeenya biyya kanaati, qabeenya uummata kanaati, uummata biyya kanaa ooluu qaba, uummata kanaa ooluu qaba. Keeniyaan ittiin badhaadhuu hin qabdu. Kana yoo sirraa gaarii jedhee yaada. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa albuudni karaa seeraan alaa biyyaa baafamaa jiraachuu eeraniiru. Dhimma namoonni butamu irratti addatti garuu yaadan kennine. Qonnaan bultoonni tibbana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himataa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa kana ni haala. Yaa'ii kana irratti Obbo Shimallis walitti bu'insi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin gaggeeffamu karaa nagaan akka furamus gaafataniiru. Maaliif walitti bu'insa kana keessatti uummata keenyatu miidhame, qabeenya keenyatu miidhame, obboleewwan keenyatu miidhame malee namni fayyadame tokko iyyuu hin jiru. Uummanni keenya mootummaan naannoo keenya caasa sadarkaadhaan jiru. Qaamni nu waraanu dabalatee waan kanarraa tokko iyyuu fayyadamu. Dubbii kana nagaadhaaf fixannee qabsoo uummata keenyaa waltajjii qabsoo ammarra ga'e kana irratti garaagarummaa fe'oo qabaanne garaagarummaa keenya eegnee irratti qabsaa'uuf hojjechuutu nurraa eegamu hunda keenyarraa jiru. Humnaan waanti hiikamu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf erga yeroo darbe waamicha dhiyeessinee booda mariin adda addaa godhameera. Kabajamoo muummee ministeeraa keenya waamicha erga dhiyeessanii booda mariin adda addaa godhameera. Sadarkaa gaariitti wanti deemee jira ammas mariin sun akka itti fufu jajjabeessine. Mootummaan naannoo keenyas mootummaa federaalaas qophaa'aadha. Yoomiyyuu
karri keenya nagaadhaaf hin cufamu yoomiyyuu. Kana alatti garuu mootummaan naannoos mootummaan federaalaa immoo olaantummaa seeraa mirkaneessisuun dirqama isaati jechaadha. Namni biyya akka galu gochuun dirqama isaati. Kanaaf paaraalaalii hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessu immoo akka hojii mootummaa tokkotti sadarkaa hundatti kan hojjetamu ta'uusaa. Dhaaba mormituu fi waggoota afuriif walakkaa darban boordii filannoo biyyaalessaa hoogganaa kan turan Aadde Birtukaan Miidhagsaa waxabajjii 26 bara 2023 ibsa gabaabaa baasaniin aangoo fedha isaaniin akka gadhiisan beeksisanii turan. Aadde Birtukaan turtii boordii filannoo hoogganan kana keessatti filannoon biyyaalessaa tokkoo fi referendamiiwwan 3 gaggeeffamaniiru. Aadde Birtukaan turtii waggoota afuriif walakkaa keessatti waan buusan yoo himan gaafata manatti kenname seera qabeessaan haqaa fi gaarummaan raawwachuu yaalaan ture jedhan. Itti dabaluunis gama koon amanamummaan boordicha fooyyessuun sochii paartilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjanneen milkoofneerra jedheen amanaa jechuun ibsan. Gaggeessummaa Aadde Birtukaan jalatti boordiin filannoo Itoophiyaa bu'aan buuse maalii jennee barreessituu mana maree waloo dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafee yoo gaafannu tattaaffiiwwan hedduun godhamanis bu'aa nama boonsu hin finnee jedhan. ተቋሙን ሲመሩት ዲሞክራሲያዊ እና ነፃ ያልሆነ ተቋም ነው ዲሞክራሲያዊ ወለበ ሂንታኔዳ dhaabbata kana yeroo hoogganan garuu walaba ta'anii gaggeessuuf akkasumas dhaabbata hooggansa amanamaa ta'e qabu gochuuf fedha dhuunfaa guddaa qabu turan kaka'umsa olaanaas agarsiisaniiru. Hariiroo paartilee siyaasaa gidduu jiruu fi hariiroo paartilee mormituu fi mootummaa gidduu jiru wayyeessuuf hojjetaniiru. Adeemsa filannoo keessatti gaaraa qabee hanga caasaa godaatti sirni odeeffannoo walii qooduu akka fooyya'u godhaniiru. Garuu raawwii adeemsa filannoo irratti fooyya'insi hin mul'anne. Sirni duraanii akkuma jirutti waan tureef raawwii filannoo biyyaalessaa ja'affaa yoo ilaalle naga qabeessa ta'uu isaati malee filannoo waan shanan darban irraayyuu hammaataadha. Caasaa gubbaa hanga goodaatti giddu seentummaa kaabinee mootummaatu ture. Boordichi akka barbaadutti bilisaa fi haqa qabeessa kan ta'e yoo xiqqaate bu'uura sirna dimookiraasii kan ka'e gochuu hin dandeenye. Yoo xiqqaate bu'uura sirna dimookiraasii kan kaa'e gochuu hin dandeenye. Kun ammoo dogoggora boordii filannoo osoo hin taane sirnichi qajeeltowwan waliigaltee keenyaaf bitamuu dhabuurraayi. Kana ammoo boordiin filannoo sadarkaa biyyaatti gahumsaa fi humna namaa ittiin injifatu hin qabu ture. Garuu ammoo rakkoolee dhaabichaa waan beekaniif Aadde Birtukaan waliin osoo fuula duratti ittiin fufnee gara furmaataatti dhiyaachuu daandii gabaabsuu danda'a ture. መፍትሄው ለመሄድ አጭር ይሆን ነበር. Dura ta'an dhaaba koongirensii federaalawaa Oromoo kan ta'an Profeesar Mararaan akkanuma bu'aan hangana jedhamuun dhufne jechuun rakkoon isaa hundeeffamuu boordichaa keessa akka jiru dubbatan. Akkatti isheen hojii gadhiifte dhiibbaan gadhiifte tola gadhiifte fedhiin gadhiifte wanti beeknu hin qabnu. Isaa ishii fi warra mootummaa Itoophiyaatu beeka. Garuu boordiin filannoo jijjiirameera siyaasni biyya kanaa jijjiirameera. Sirni dimookiraasii ijaaramuu calqabameera inni jedhu waan laga ceesisu miti. Waan diddibaan tokko jira malee wanti lafa qabatu wanti sabni Itoophiyaas dhaabni keenyas akka seenaatti ilaalu jijjiirama dhufee hojii baay'isatti hojjetamee wanti jedhamu qabatamaa nuti waan qabnu hin qabnu. Innaa boordii filannoo haaraa kan dhaabbatus akka ammaa dhaabbate kanatti gareen tokko duwwaan fedhii ofiitiin dhaabbachuunsaa ijaaruun siyaasa biyya kanaatii fi gumaacha gochuu hin danda'u sirna dimookiraasii ijaaruu hin danda'u jedhee muummichi ministeeraa riizerveeshinii koo akkanaa akka ta'u gaafadheen ture gaafuma duraayyuu jechuu kooti. Ergasii qabee isheedhaanis innaa walitti dhufu waan laga ce'u hojii kala laga ce'u filannaa gara dhugaatti dhiyaachuu danda'u sirna biyya kanaa siyaasa biyya kanaa jijjiiruu danda'u akka hojjechuu hin dandeenye dhoksaa malee walitti himaa ture. Ijaa kana wanti hammas nama gammachiisu hin jiru. Siyaasni biyya kanaa iddoo gara gadheedhaa irra jireessa gara gadheetti jijjiiramee jira. Amma filannaa 97 wajjin walitti dhiyeessite waan walitti dhufu miti. Walabummaaf eegamu irraa eegamu Finfinnee ammas iddoodhuma durii jira. Finfinnee fiduus hin dandeessu. Uumama boordii filannoo amma uumame kana akka walaban taanetti uumame akka walaban taanetti hojjechaa ture. Akka ammas akka walaban taanetti hojjechaa jira. Sirna dimookiraasii gumaachinni godhe hin madaalaa kana godhan jedhee waan gammachuudhaan waan ilaaluu fi kootiin qabu jechuu kooti. Isaan deemuu isaanii hordofee amma boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bifa akkamii qabaachuu danda'a jettanii amantu fuuldurattoo? Ilaalaa nuti boordii filannoo mootummaan seeraan ijaaree jiru jaalannu jibbinuu sitti bulla malee akkuma isin jedhe tokkoffaa akkatti boordiin kun uumames akkatti uumamaa jiru kunis hojjechaa jiru kunis isa walabummaan hojjechaa jiru danda'u dandeettii sana qabu humna sana qabu waan jennu hin qabnu.
Ijaa kanaa boordiin filannoo dhufis abbaa fe'aa ta'u namuu akka ishee qabsaa'aa tures haa ta'u goodaa isaa dhufu abbaa fe'ee iddoo fe'aa dhufu garuu biyya siyaasa biyya kanaa olaantummaadhaanii infuleensii warri gochuu danda'anii qoodatti fudhatanii waliigaltee gubbaa hin geenyetti abbaan fe'oo shoowwame akkuma warra tapha warra kaanii ta'a amma barbaade mootummaan hin ergata gaafa dadhaban immoo akkuma ishee gadhiisanii deemu. Taphni jijjiiramuudhaaf mootummaan siyaasaa